Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo nageenyi koo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha waan baay'ee natti dhaga'amu tokko yeroo baay'ee waan shamarran biyya Arabaati. Nuti shamarran biyya Arabaa maaliif guyyaa gargaarsaa qofa shaamaa jedhamna? Maaliif guyyaa gargaarsaa qofa qimamii mana madamii jedhamna? Maaliif guyyaa duune shaamaa qimamii warqee maaliif jedhamne akkasittiin faarsamne? Maaliif guyyaa duune dhugaan keenya nuuf hin baane? Maaliif guyyaa rakkanne rakkina keenya irratti sagalee nuuf hin ta'amne? Obboleettiin keenya qabbaneen waggaa 3 biyya kana erga seente yookiin birriin ergitu akka odeeffannoon jirutti yookiin maatiif hin bilbiltu wala miidiyaas fayyadamaa hin jirtu. Akka odeeffannoon jirutti mucayyoon kun amantii isheellee jijjiirteetu jirti. Amantii ishee jijjiirtee maatii isheef hin bilbiltu. Waan jechaa si wallaalchisa. Maatii isheef hin bilbiltu birrii isheellee maatii irraan kaawwattu waggaa 3 jechuun egaa